rabbi bakakkan dachirate jamsa bajji bakattu usar bitatararani he bakal chabittu batu chalake wala bumma burji kara kuduma ayomun kabdu durguma he tokkummaan keenya cime kan nun beekne nu barii wanni diina ugguraa ayoo feete dhaqii laali gadi galtuu biyyattuu lammii keessaan dhabanii tiksee loonii godhanii jarabaa galchuu wayya dhiira garaa waan qabne karraa saniin dammaqne hafuuftuuf buttuu mannaa kophaa dhalachuu wayya horee malee boruun calaluun ooluun ajjeesanii yookiin duudha malee ofii jooraa akkamiin galchuu suuru yaa jaranaa dubbiin lafaa lafeedha ilmoo namaa osoo bineensi nyaatu oduu sobaan misoomanii jiraatu buburraaqanii jabboonni kee buburraaqanii injifannoonuuf kalii galii jajjabeessiyyaa lubbuu wareegamtuuf dhiirummaa kan si galaafates diinumaa buburraaqanii jabboonni kee buburraaqanii injifannoonuuf kalii galii jajjabeessiyyaa lubbuu wareegamtuuf dhiirummaa kan si galaafate. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo ashamaa harka fuune. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti obbo Urgeessaa Gammadaa jiraataa magaalaa Torontoo kan ta'e haala yeroo ammaan tana Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee waan adda addaa irratti waliin haasa'uuf afeerraa goonee fi inni illee asitti nu argameera. Obbo Urgeessaa waamicha keenya kabajee asitti nu argamuu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna. Okay, obbo Garbii galatoomi atis maqaa TV magaalaa Torontootiin har'a na affeertee asitti na dhiyeessuu keetii fi hedduu galatoomi siin jedha. Tole egaa obbo Urgeessaa mee kara gaafii keenyatti achi seenna. Mee haala yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa deemaa jiru egaa akka hordofaa jirtu beekamaadha. Bifa waliigalatti sochii ijoolleen qeerroon barattoonni godhaa jiran akkamitti ilaalta? Dhugaadha haalli biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu yaaddessaadha. Haalli kun amma Oromoo gara baatii 5 ta'uuf jedha jalqabe. Kana keessattis wanti uummata keenya irratti keessumatti ijoollee dargaggoo warra qeerroo irratti ga'aa jiruu fi haalli jeeqamii Oromiyaa keessatti deemaa jiru wanta akka hin yaadamneef wanta akka hin argamneedha. Kan ammoo ammallee uummati keenya sodaa tokko malee cunqursaa baroota dheeraaf uummata Oromoo irratti deemaa ture amma immoo bifa jijjiirratee haala hamaan deemaa jiru kana mormaa jira. Ijoolleen qeerroonis humna qabaniif dandeettii qaban hundumaanii ofirratti hirkatanii waan kana dura dhaabbataa jiru. Nus immoo ala kanaa dhugaadha yaadi keenya hundumtuu garaan keenya hundumtuu fedhiin keenya hundumtuu isaanii wajjin jira waan dandeenyu gochuudhaafi haalli kun immoo gara fuula duraatti yaaddessaa akka ta'ee fi kanarrallee hedduu gara hamaatti deemuu waan danda'uuf namni hundumtuu kana ija gatiitiin ilaalee tarkaanfii barbaachisu gochuunii fi tarkaanfii barbaachisu akka inni godhamuuf deeggarraa ijoollee kanaaf gochuun waan barbaachisaadha. Mee gaaffii karaa nagaatiin ijoolleen gaafachaa jirtu kanaa fi deebisaa wayyaaneen kennaa jirtu kana akkamitti ilaalta?
Kuni beekamaadha. Dhugaadha. Ijoolleen qeerroon dargaggoonni Oromoodhaa Oromiyaa keessa jiranii karaa addunyaan itti fedhuun karaa nagaatiin waan kana dura dhaabbachuuf tattaaffii adda addaa godhaa jiru. Garuu immoo akkaataa itti wayyaaneen jalqabu warraa kaasee biyya keenya dhufee qabatee uummata keenyatti cunqursaa jiru kanaan deebii waan argatu ta'aas hin jiru hin fakkaatus. Kanaaf namni hundumtuu kana ija gatiitiin ilaaluun barbaachisaadha. Raawwatee kun waan karaa nagaan hiikamuuf deemu fakkaatu tarkaanfii isaan uummata keenya irratti fudhataa deemaa jiran kun. Egaa tarkaanfii hedduu gara jabeessa ta'e ijoollee irratti fudhachaa jiranii ijoollee umriin jaarraa eegalee hanga manguddoo waggaa 75tti ajjeesaa jiranii jechuudha jarri kun. Egaa ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Haalli kun yoo akkanatti itti fufe ummanni Oromoo maal godhuu qaba osoo akkana deeme namni baay'een hin dhumne duratti? Kuni gaaffii ulfaattuudhas gaaffii dhugaadhumatti ijoo yookaan bu'uura qabsoo Oromooti wanti kun. Maal jechuudha akkas jechuun koo? Addunyaa kana keessatti wanti argaa jirru hamma har'aatti uummati tokko yoo humna hin taane yoo hin ijaaramne humna yoo hin qabaanne haafuu kan bilisummaa hin qabaatin garbummaa keessa jiru kan uummata keenyaa dhiisi biyyootumti biyya qabaatanii bilisummaa keessa jiraanu humna horachuuf tattaafatu. Maaliif addunyaadhumatu akkasitti deema, addunyaamatu akkasitti jiraata. Kanaaf gaaffiin kan keenya kan deebii qabaachuu qabu isa diinni godhaa jiru miti. Diinni beekamaadha nu hiluuf hin deemu. Diinni humna qabuu fi waan danda'u hundumaanii eeggannu qabee nu bituu barbaada. Garuu murtiin kan jiru nu bira. Uummata Oromoo bira kan murtiin jiru. Kana ofirraa kaasuudhaaf uummati Oromoo of ijaaruu, hidhachuu, jabaachuu, tokkummaa isaatiin ka'ee qabsaa'ee kan maayyiitiif uummati Oromoo walaba ta'ee hiree isaa murteeffachuu danda'uu qaba. Mee isa amma jettu kana dhugoomsuudhaaf obbo Urgeessaan akka nam tokkotti maal godhuu qaba? Kuni gaaffii barbaachisaadha. Deebiillee ga'aa argachuu qaba. Dhugaadha. Namni tokko waan irraa eegamutu jira akkuma nama tokkoottu. Jalqaba akka nama tokkootti waan irraa eegamu godhutu gamtaadhaanis waa godhaa jechuudha. Innis maa'inni waan barbaannu qulqulleeffannee waan barbaannu sanarratti xiyyeeffachuudha jechuudha. Nuti baroota darban waggoota 100 olitti kan himaman kana maal badii goone eessatti lafin of dagannee hamma ammaatti dhufnee barana keessa amma bara 2100 keessatti garbummaa jala teenyee ammallee du'aaf jechaan nurratti adeemu ni jedhu tarkaanfii murteessaa fudhachuu dadhabuudha. Kanaaf namoonni keenya namni barates dhaloonni haaraanis hundumtuu tarkaanfii wal qixa ta'ee wal fakkaatu fudhachuudhaa fi walabummaa uummata keenyaatiif hojjechuuf carraaquu qabna. Akka nama tokkottis kan irratti hojjechuu qabna. Yaada tokko irratti hundoofne deemuu danda'uu qabna. Egaa tole fayyaa ta'e mee amma karaa gaaffii adda addatti seenna. Egaa jidduu tana akka dhageenyutti fi himamaa jirutti jechuun sabquunnamtii adda adda irratti OPDO keessaa namoonni ari'amaa jiran jechuun warri silaa wayyaanidhaaf mudhii hidhatanii dalagan ari'amaa jiran amma gara nama 300tti ari'amee jiran. Kun amma qabsoo Oromootiif bu'aa qaba moo hin qabu? Maaliif ari'aman sitti fakkaatas? Galatoomii kunis gaaffiidhuma deebii ga'aa argachuu qabuudha. Tokko ari'amuun isaanii uummata Oromoof bu'aa qaba. Tokko maaliif diinni waan isaan ijaarrateef qaba. Uummata Oromoof jedhee miti ofii isaatii jedhee kan inni OPDO ijaarrate jechuudha. Kanaaf isaan kana wajjin xiqqoo shakkii irraa qabaachuudhaan alammaa keessatti waan tokko irraa qabaachuudhaan namoota kana ari'uun isaa kan inni agarsiisu tokko
tooftaan isaanii dadhabaa deemu, tooftaan isaanii hojjechuu dhiisuufiin hin mul'ata. Inni kun bu'aa qaba qabsoo Oromootiifi. Inni karaa biraa garuu waan namni Oromoo hangi muraasi tokko si'a hundaa wal dhaalaniif deebiidha kun. Maaliif? Yoo teenyee ilaalle bara dargiis waraanni dargiidhaa faca'ee ari'amee akkasitti alatti faca'ee. Maaliif? Bakka kan isaan ta'in keessa jiraa jechuudha. Bakka kan isaan ta'in keessa jiraachuun immoo gaaf tokko kunoo akkuma nama mana namaa taa'u abbaan barbaade gaafa barbaadu nama ari'uuti jechuudha. Utuu kan Oromoo keessa jiraatanii, utuu Oromiyaa keessa jiraatanii, utuu aangoon kan Oromiyaati ta'ee biyya isaanii keessaa eenyummaa isaanii keessaa eenyu isaan hin ari'u. Ergisa deeman isaantu ergisa dhaqe. Kanaaf isaafeefis barnoota achi keessatti hafee jiruuf. Isaan kanaaf immoo ammaa fi dhiisanii ba'uun isaanii qabsoon uummata Oromoodhaa ija xiqqoo mul'iseera karaa tokko jechuu danda'a. Garuu maaliif jarri ari'ee sitti fakkaatatti yeroo itti yaaddu keessaa filanii nama 300 ari'uun? Inni beekamaadha waan lama. Tokko shakkii keessa jiraachuu danda'u. Waan akkasii keessatti beekamaadhuma ta'uu danda'a. Namoonni immoo dhugaadha yeroo jibbii fi hammeenyii fi gara jabinni daangaa hin qabne uummata isaarratti ta'u hanga tokko isan dammaqin illee dammaqsuu danda'a wanti kun. Maaliif waan daangaa darbeedha waan godhamaa jirutu. Akkasuma tan ilaalan karaa tokko gara biraanis duuba jiraachuu danda'a garuu ammaaf shakkiitu isaan keessatti galaa jira jechuudha. Inni kun egaa akkuma dura jettee qabsoo Oromootii fi Oromoodhaaf gaarii ta'aa jechuun namoota akka silaateetti warra gowwoomanii waan kana keessa duraanis jiranii fi kan ammallee seenuuf yaadaniif fakkii gaarii ta'uu danda'a. Fakkii gaarii ta'a. Keessumatti immoo warra amma OPDO keessatti hafeef kun barnoota gaariidha. Yeroon isaas gaariidha. Of duuba galagalanii ilaaluudha. Boris yeroo eeggatu malee kanumatu isaan eeggata isaanii yeroo hamaan dhufu. Mee amma yeroo tokko yeroo viidiyoo tokkottu karaa OMN'tiin bahee ture. Yeroo walgahii tokko godhannee abbaa duulattu haasa'aa ture. Wanni inni haasa'u keessaa badiin nuti goone badii biraa osoo hin ta'in hojii silaa hojjechuu qabnu. Uummata keenya kan sirnaan sirrii wal quba qabaachuu qabnu. Ofii badii bulchiinsaa jechuudha. Dadhabina waan akkasiisantu ture. Kanaaf uummanni keenyallee jarana hojii silaa gaarii jirtanii immoo kanaa ol jabaadhaa nu hojjedhaa jedhanii iddoo tokkotti illee gadi bahanii kan isaan OPDO'n barbaannu itti jedhan hin jiruu jedhee dubbate namichi. Isa kana viidiyoolee adda addaa kanuma OMN gadhiise irratti yeroo ilaallu akkuma isaan dhabamanii barbaada uummanni bu'aa qofaa mitiiti. Mee amma yeroo waan uummanni jedhu kan inni jedhu kana walitti fidduu namoota akkam jarri kun kan Oromiyaa bulchaa jirra jedhu kun namoota akkam jettee fudhatte? Kunoo kana wanti isaan ijaarrataniifis kan isaan ijaarratanis kanumaaf jechuudha namoota akkasiiti. Namootuma immoo kiraayiteriyaa yookaan ulaagaa akkasii guutanidha kan isaan ijaarrachuus barbaadan. Namoota waan akkasii sobuuf ijallee na ta'anne waan akkasii jechuudha. Nama du'aa jiru, uummata waan ta'aa jiru, waan uummata irratti ga'aa jiru. Kanaaf warra akka abbaa duulaafaa sadarkaa sanatti irratti jiranii kanuma jedhuu qabu. Isaan amma gaafa du'aattis kanuma jechuuf adeemu wanti fakkaataan kan jiru. Kan isaanii nama dinquullee hin qabu. Kanumaaf ijaaramanii, kanaafis ijaarratanii kun hojuma isaaniiti waan sagantaa isaaniitiin ijaaramanii jechuudha. Ammas mee oduun tokko kan karuma OPDO kana faca'ee akkaataa warri koree hojii gaggeessituudha OPDOdha walgahii godhatanii walgahii sanirratti Geetaachoo Raddaa isa spokesperson isaanii fi eenyu namichi kun Abbaay Tsahaayyee jara lameen kanaatu itti gaafatama waan ta'e kana maraaf jedhanii akka isaan murteessanii tokkotti himamaa jira kun karaa
isaatirrattis warra isaatti waan kana himaa jira. Waan kana yoo akkamitti waan kana isaan godhuu danda'an waan kana murtii akkasii murteessuudhaaf hamilee ta'e dandeettii isaan qaban jira. Dhugaa haasa'uuf taanaan natti hin fakkaatu inni akkasii si'a hundumaa maal jechuudha excuse yookaan sababa nama muraasa gochuudhaaf yaada namaa gara nama muraasaa irratti xiyyeeffachiisuudhaaf institutioniin sun jaarmaan sun yookaan mootummaan sun gaariidha jechuuf gara tokkotti dhiibuu yaaluun yookaan waan akkasiin odeessisiisuun hin jiraatu. Bara dargii keessas waan akkasiin jedhama namoota muraasa irratti hin xiyyeeffatama ture. Garuu natti hin fakkaatu maaliif keessumatti warri wayyaaneedha jaarmaan isaanii waan akkas nama tokkoof nama lamaan duwwaa deemutu hin ta'in jaarmaa gosa irratti uummata tokko irratti hundaa'ee bu'aa tokkoo fi fedhii tokko irratti hundaa'ee ijaaramee hojjetee dhufee bakka kana ga'eedha. Ammallee kanatti kan jirudha. Uummata tokko irratti ijaarameeti. Kan inni dhaabbatuufis kan inni akka inni itti hojjetus waan fedhii nama lamaa miti. Fedhii uummata isaanii irratti hundaa'anii warra hojjetanidha. Fedhii jechuun bu'aa uummata isaanii irratti hundaa'anii kan hojjetanidha. So an akkasittan ilaala. Jechuun waan jechuu barbaade isaan amma murtii kanarratti waan kanarratti akka agartee TPLF akka TPLFitti qulqulluu akka ta'e badiin akka TPLFitti akka hin ta'in jechuun warra OPDO kan kana jiru malee mootummaa wayyaanee sanii miti. Warri OPDO kuni hayyama isaanii malee waan kana jechuu hin danda'anidha amma gaaffiin. Jechuu danda'ani. Kanaaf deebiin gaaffii dhumati. Isa dura gaafatteedha waan abbaan duulaa hundaa'e uummatiin jaallata jedhee haasa'ee jettu sanarratti hundaa'a. Kun ajajameeti waan hundumaa kan hin haasa'u. Woordii tokko jecha tokko wanta isaan hin barbaanne jechuudhuma hin danda'u garaattuu yaadu namichuun garaattuu meebii garaa jabaatee yaaduu isaa rabbitu beeka. Inni kun dhugaa miti. Hin danda'an jechuudha. Hin danda'an. Raawwatanii hin danda'an. Inni biraa jidduu tana torbaan darbee fi kana keessa wanni OA dubbatamaa jiru waa'ee adda walabummaa Oromoo. No, adda kallacha. Walabummaa Oromooti kaawwayyama. Waa'ee sallaalchisee waa'ee alaabaan iddoo adda addatti maqaa dhaaba kanaatiin gadi ba'uu fi bakka adda addatti dorgommiin adda addaatti xiqqaan tokko tokko jiraachuun mul'atee jira. Namallee hedduu wal afaan deddeebisee jira jechuudha Oromoo kana keessatti namoota hanga tokko. Mee isa kana laalchisee alaabaan kun maaliif rakkoo taati sitti fakkaataati? Dhugaadha. Uummata Oromoo keessa uummata keenya keessa ilaalchi xixiqqaan adda addaa jiru jechuu hin dandeenyu. Kun waan jirudha. Garuu immoo haa ta'u malee nuti akka uummataatti kan nu qabsoofnuuf kan nuyi barbaannus kan nuyi qabsoo godhaa jirruufis walabummaa sirna dimokiraataaf waan ta'a uummata keenyaa fi biyya keenyaa fi argamsiisuu fi kana keessa jiraachuudhaaf. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Nu ofii keenyaa biyya lafaa irratti yeroo miidhaa nurra ga'ee fi haqa dhabiinsi nurra ga'ee fi seenaan sobaa nurra tuulamee seenaa dhugaa keenya awwaalamee biyya keessa jiraataa turre kana yeroo irratti falmaa deemnu har'a immoo ufuma keenyaa asii galagallee wanta tokko tokko akkaataatti goonu beekuuf barbaaduun gaariidha. Maal jechuudha? Fedhiin uummata Oromoodhaa bakka tokko jira. Dhugaadha waan faajjii kanarratti waan alaabaa kanarratti yeroo ilaallu ofii isaatiin of himaa jira. Uummati kan inni qabatee qabsaa'aa jiru, kan inni qabatee diina dura dhaabbataa jiru. Mallattoo qabsoo Oromoo ta'ee kan mul'atee jiru alaabaan uummati Oromootiin dhiiga isaa gannaqaa jiru tokko. Haa ta'u kana biraa gara biraan hin jiraatin namni ilaalcha biraan qabaatanii jechuu miti qabaachuu hin danda'a. Garuu ammaaf nuti uummati Oromoo kan barbaannu falmaa wal gidduu utuu hin ta'in
falmaa nu diinaa wajjin godhaa jirrutu sarara guddaadha. Kun immoo hamma nuu danda'ame yoo fedhii uummataa jala deemnes gaariidha. Fedhii uummataa jechuun waan uummati bal'aan barbaadu, waan uummati bal'aan fedhu inni kun murteessaadha. Garuma fuula duraattuu sirna dimokiraataa waltaan jiraanne yeroo jennu har'umarraa jalqabnee wanta tokko keessa jiraachuu isaa beekuun barbaachisaadhas bareedaadhas jechuudha. Egaa kanaaf yeroo alatti ba'anu yeroo mootummoota adda addaa biratti hiriiraaf ba'amu osoo danda'ameeti alaabaadhuma tokkicha uummati Oromoo ittiin qabsaa'aa jiru diina birattis jibbamu fira birattis gara bal'inaan jaallatamu isa kanaan yoo baane gaariidha. Addaddummaa kana calaqqisuun baay'ee hammanatti bu'aa hin fidu yeroo ammaa kana keessatti jedheen ilaalan. Malee jaarmayni tokko mallattoo mataa isaa qabaachuun rakkoo inni fidu hin jiru jechuudha. Hin jiru raawwatee hin jiru. Akkuma jalqaba jedhetti ilaalchi xixiqqaan adda addaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo haa ta'u waan dhugaa dirree irra jirutu immoo jira kan duukaa dagachuu hin qabne kan faallessuu hin qabnetu jira. Wanti kunis ammaaf yoo jaallannes jibbines alaabaan adda bilisummaa Oromoo mallattoo qabsoo Oromooti. Kun waan wal nama gaafachiisuu hin qabu. Isuma kanaan hiriiruun isa kanaan mul'achuun diina biratti illee ulfina nuu qabaa jedhee nama. Namoonni hedduun akka jedhanitti rakkoon alaabichaa fi mallattoo jaarmaa sanii ta'uu osoo hin ta'in fakkeenyaaf kana dura yeroo hiriira babbaanu asitti naannoo magaalaa Torontoo kanaa fi bakka adda addaattis yeroo warra Abashaatii hojii baanu warri Abashaa kun alaabaa gurguddaa tahee jedhanii fidanii dhufanii maaliif kanuma Oromoo kana ukkaamsuudhaaf. Ammas namoonni inni jechaa jiran haala kana malee kan rakkoo ta'e alaabicha jiraachuu isaatii miti. Garaagarummaa keenya gartee garaagarummaan akka jiru uummata alagatti mul'isuu kanaattu sirriidhaa miti. Malee alaabichi akkuma teette inni abbaan barbaade mallattoo akka barbaadetti qabaachuun rakkoodhaa miti jedhan namoonni irra guddaan. Kana saniin bira kunna inni kun immoo wanni ajaa'iba namatti ta'ee namni hundi amma irraa dubbachaa jiru. Egaa abbootiin gadaa hangi tokko Haayila Maariyaam bira dhaquu isaaniiti. Isaan keessaa tokko xiqqoo malee miilan afaan kophee isaatti bira ga'ee jira. Haayila Maariyaam ofirraa ol qabee hojjechuun akka nama kolfiisa qabu ta'e. Mee silaa abbaan gadaa sadarkaa sanitti jiru uummata Oromoo bakka bu'ee achi dhaqe. Yeroo amma ijoolleen biyya keessaa jaruma kanaan dhumaa jirtutti waan akkasii godhuun suni sirriidha ittiin fudhataati. Kuni dhugaa sa'uuf yoo ta'e xiqqoo baay'ee nama gaddisiisa. Namti abbaa gadaa jedhaman suniyyuu heeraaf seera abbaa gadaa kana hubataniiru isa jedhuudhaan akkanii ofii kootii ilaalutti maal jechuu kootii abbaan gadaa heeraaf seera gadaa keessatti olaantummaa guddaa qaba. Seera Oromoo keessatti abbaa gadaa ol kan jiru yoo waaqa ta'e malee waan gara biraa hin jiru. Kanuma irratti immoo dabalee ani dhugaadha eeyyuun bakka bu'anii akka isaan dhaqanii hin beeku. Warri abbaan gadaa achitti argame kuni tokko Ato Haayila Maariyaam Dassaaleeny nama badii amma uummata Oromoo irratti ga'aa jiru ajjeechaaf dhiiga kan namaa jiruu fi nama itti gaafatamu dhiigii nama Oromoodhaa harka jiru keessaa nama tokko itti gaafatamaan mataan jaarmaa kanaa beekumtummaa sanaa isa. Abbaan gadaa immoo kan uummata Oromoof dhaabbate nama haqaaf dhugaaf dhaabbatee haqaaf dhugaan filame nami akkasii dhaqee nama dhiiga Oromootiin taphataa jiru harka fuudhuurrayyuu darbee waanuma hin argamne tokkoon achi ga'uunsaa ani dhuguma abbaa gadaa uummatii filatee hoose jedhuun gaaffii qabaa. Yoo garuu abbaa gadaa kana kan uummatii achi isa keeyate filate yoo ta'e
namni kun hojii isaarraa ofii isaatiin gadhiisuu qabaa jedha akkasittan ilaala. Yookaan immoo uummati isa filatee abbaa gadaa kanaa abbaa gadummaarraa utuu jijjiiree gaariidhaan jedha. Maaliif? Raawwatee waan abbaan gadaa tokko ta'e bakka bu'u wanti inni godhe akkaataan itti godhe. Dhugaadha uummati Oromoo nama kabajuun aadaa uummata Oromooti. Garuu bifa kanaan miti. Nama akkasii miti. So inni kun abbaan gadaa warri hafanis kana abaaruu qabu jedhee nama Inni kun yoo abbaan gadaa bifuma jedhame sanitti aangoo ol aanaa Oromoo keessatti kan qabaatu yoo ta'uu baatellee bifa saniin akkasitti gaggodhachuun sun namaaf aadaa Oromoo keessa hin jiraatu la yoo abbaa gadallee ta'uu baatte jechuudha. hin jiru. Kun aadaa Oromoo keessa hin jiru waan akkasii waan guyyaa booda garboomudhuma Oromoo irraan kan ka'e uummata Oromoo keessa gadi dhufe malee waan akkasii aadaa Oromoo durii keessa raawwatee hin jiru. Utuma ta'eeyyuu waan achirraa ilaalamu kana yeroo laallu umuriin illee abbaan gadaa kun Hayilamaariyaam Dassaalenyi ole malee isaa gadi miti. Umuriidhumaan utuu ilaalame namilleetu hangafa saafuu xiqqoo ishee bifa biraan kabajaa kenne. Garuu inni kun xiqqoodhuma kan inni mul'atu haala yaadamneef haala namni fudhanne keessatti akka inni itti of agarsiise. Inni kun irra guddatti aadaa naannoo warra Eejiyaa kana Jaapaanii fi Chaayinaa fi maal kun warri Amaaralleen akkuma muuziqaallee isaan irraa fudhatanitti aadaa kanallee irraa fudhatanii isaan dhimma bahaa jiran. Of course kanuma keessa egaa Oromoonis Itoophiyaa kana keessa garbummaa waggaa 100 ol jiraate namoonni bifa adda addaatiin namaaf jechuun sun numa jira. Haa ta'u immoo akka aadaatti amma baadiyyaa keessa odeete jira wanni akkasii hin jiru. Hin jiru. Dhugaa sa'uudhaaf namni kanatti waliin qoomma'u kuni akkuma jedhe haayiraarkii yookaan bittaa mootummaa Habashaa irraa kan dhufedha. Achumarraa kanas darbeedha malee baadiyyaa keessatti waan akkasii hin mul'atu. Namni akkasittis waliin dubbisu, namni ammatee wal dubbisaa, harka qabee wal dubbisaa malee namni gama dhaabbatee yookaan dhufee duddaa gadi cabee namaaf hin qoomma'u gara malee. Kun sirna durii irratti warra biyya bulchanii fi warra humna qabanii fi akkas godhatama ture. Egaa tole fayyaa ta'imee kara xumuratti achi deemna. Yoo maayii irratti dhaamsa Oromoota maraaf akkasuma qabsaa'ota biyya keessaa ijoollee lubbuu isaanii mi'ootuu tana guyyaarraa guyyatti kennaa jiran fi akkasuma jaarmoota Oromootiifis waliigalatti dhaamsa yoo qabatte sanmoo walitti qabdee warreen diinaaf yeroo ammaan tana hojjechaa jiran kan uummata Oromoo hiraarsaa jiraniifis akkasuma dhaamsa walitti qabdee yoo daawwattoota keenyaaf kennuu dandeessa. Galatoon dhugaadha haala amma uummati keenya biyya keessaatii qeerroon namni Oromoo hundumtuu irra ga'aa jiru, ajjechaa irra ga'aa jiru, rakkoo irra ga'aa jiru yeroo ilaallu dhaamsii uummata Oromoo darbuu qabu hedduu baay'eetu jira. Garuu haa ta'u malee kan fardii ta'e yookaan immoo kan baay'ee barbaachisaa ta'e haala ammaa keessatti tokko waan nu mudatee ajjechaa uummata Oromoo irratti deemaa jiru kana akkam goonee dhaabuu dandeenya, akkam goonee uummata keenya bira dhaabbachuu dandeenya jedhu gaaffii deebii amma argachuu qabudha. Namni hundumtuu galgalaa ganama kan kana deebii gochuu qabudha. Inni lammaffaa garamitti ba'a wanti kun isa jedhu namni Oromoo har'a waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin haasa'uu danda'uu qabna. Jaarmaa jabeessuu danda'uu qabna. Uummata tokko taanee bor biyya argannellee biyya keenya jabinaan bulchuu danda'uu qabna. Amma immoo diina jalaa bahuudhaa fi furmaata hin qabnu. Kana booda jara kana jalatti deebi'uun dhumii isaa badii uummata Oromoo saamaa ta'uuf adeema. Kanaaf walabummaa keenyaa fi itti fufnee wanti kun akka hin dhaabbanneef uummata keenya gargaaruu danda'uu qabna. Tole egaa obbo Urgeessaa gaaffii fi deebii
TV Oromiyaa magaalaa Torontootti hojii gooteef maqaa daawwattoota keenyatiin hedduu galatoomuu siin jenna. Atellee akkasuma galatoomii dhaamsa uummata Oromootiif isin dabarsitan hedduu isin galatoomfachiisa. Yeroo ammaatti uummata Oromootiif waan barbaachisu dabarsuun dhugaa sooftaanaan kunis qabsoo keessaa qabsoo caaluudha. Itti fufaa jabaadhaa fayyaa ta'anii. Tole egaa daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo sagantaan keenya kanarraa kanaan xumurama. Egaa nagaan jiraadha. Kestinuma. Male, antinne sudu'e bada male, maafaan orma gabbara. Yaa'oodii naatiigi ofirraa keerroo wal bira jirra. Umaadii gaarii gumatu baataani deebisa annaatira bodaadha. Arbinci sun dhaabbata male, antinne sudu'e bada male, maafaan orma gabbara. Yaa'oodii naatiigi ofirraa oromoo wal bira jirra. Umaadii gaarii gumatu baataani deebisa annaatira bodaadha. Bisanga weerarse yoo arkada bashimalluura taata ola yoo arkada bashimalluura taata ola jabeetti turoorrifama wonnoo dammaqe ni bokkisa kunoo bosona wonnoo dammaqe ni bokkisa kunoo bosona tole tolifama dhumaa biqibaa waan jarri odeessi kuduruu kijibaa achana bitaa qabate eeboo mirguma mudhiirratti zinnaara maroo eeboo mirguma mudhiirratti zinnaara maroo yoo lammii garaan gubatu maaliif callifta waliin falmi diduun sinfalu maaliif callifta waliin falmi diduun sinfalu ifama dhumaa kijibaa waan jarri odeessitu duruu kijibaa. Gilaasha wadisa jarreen mala dhabde ofii biyyan qabduuma walitti nu dandiyaa gantuu ati maqaanu yakkisa haa ta'u tolee ni baafata gumaa boolleen gaachana sodaan qabu kumaaf fitila beerransa jira dhaloonni si jibbe ati silaa barabaraan nuti jibdaa kanarra quufne gidiraa 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 kanarra quufne gidiraa. Konni amurraa ka'ee silaashiidhaan miila wakaraa yaa maaloo iyya dabarsaa falmannu malee boru biyyaan irraa bodaansisa gochaan jala kana of eeggadhu ammaa walagarraa wanni sulultaa ka'ee abooteerraa diina urgufaa yaa maaloo iyya dabarsaa anuusi dhaqqabee lolisirraan intu haleelina dhufaa of eeggadhu ammaa walagarraa wanni gudarii ka'ee hin cinnii bowookise furmii yaa maaloo iyya dabarsaa yaa'oodii naadittumsi malee iji namaan tolu urmii of eeggadhu ammaa walagarraa wanni wallaggaa ka'ee boonaa rasaasa qolataa yaa maaloo iyya dabarsaa samiin gootaa yoo du'e maqaan badu goota dhalataa of eeggadhu ammaa walagarraa wanni harargee ka'ee mancaadhaa lolee diina jiraa yaa maaloo iyya dabarsaa jabaadhu oromoo haqa qabdaa rabbileessi jira jira of eeggadhu ammaa walagarraa wanni kanarsii ka'ee baaleerraa galtuu kukubbisa yaa maaloo iyya dabarsaa hundeetiinaa buqqifna ta'uu diddu dhaloota boruu itti guddifna of eeggadhu ammaa walagarraa wanni booranaa ka'ee gujiirraa qabeenya dhorkate yaa maaloo iyya dabarsaa warqee fi albuuda oromoo saama diinni dhokate of eeggadhu ammaa walagarraa wanni oromiyaa ka'ee gadoo jibbe gadaadha filate yaa maaloo iyya dabarsaa maal abbaa ke'atii qabda sitti garumoon akka dhiqate of eeggadhu ammaa walagarraa yaa maaloo iyya dabarsaa of eeggadhu ammaa walagarraa yaa maaloo iyya dabarsaa of eeggadhu ammaa